Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa News Network kun oduu keenya torbanidha. Oduu keenya torbanidhaan dhimmoota ijoo torban kana keessa raawwataman walitti qindeessinee kan isin biraan geenyudha. Oduu ijoo keenya har'aas kan isin biraan ga'u ani Biqilaa Amanuu akkasumallee waahila koo Baayiluu Naccoo ogeessi kaameraa keenya Aftaamu Abarraan waliin jira. Haga xumuraatti nu waliin turaa jechaa kallattiidhaan gara qophii oduu ijoo keenyaatti dabarra. Baayiluu mee daawwattoota keenya biraan ga'i. Tolega oduu ijoo torbanii jennee kan qabanne keessa hayyoonnii fi ogeeyyoonni seeraa Oromoo biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiran torban kana keessa marii komishinii biyyaalessaa jedhamee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru wal qabate mariin sun ilmaan Oromoo fi uummata Oromoo mara akkasumas lammiilee Oromiyaa mara hin fayyadne kanaaf faayidaan qabu jechuun komataniiru jechuun ABO'n ibsa baaseen beeksiseera. Akka toora fuula Feesbuukii ABO irratti maxxanetti taanaan hayyoonnii fi ogeeyyoonni Oromoo goleelee addunyaa mara keessa jiraatan adeemsi komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa kan balaaleffatamu ta'uu dhagaa kan inni dheere. Keessumaa hayyoonnii fi ogeessonni seeraa akkasumas namoonni baratan jedhamanii ardiilee adda addaa keessa jiran adeemsi marii biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa fi qaamni marii biyyaalessaadha jedhee socho'aa jiru kun inumaayyuu shira gowwoomsuu kan of keessaa qabu. Adeemsumti kun sirrii akka hin taane haammataa fi akkasumas dhugummaansaas kan lafa hin qabannedha. Kanaaf komishiniin marii biyyaalessaa jedhame kun qaama gartokkeen kan hundaa'e qaama gartokkeef kan hojjetu loogiirraa bilisa kan hin taane jechuudhaan egaa komataniiru. Akka hayyoonni kun hayyoonni yookaan immoo ogeessonni adda addaa ibsanitti taanaan toora nama 83 oli kan fuula Feesbuukii ABO irratti maxxaneeru. Namoonni kun guutummaatti waliin ta'uudhaan komishiniin marii biyyaalessaa jedhame kun silaatii dhugummaansaa kan inni beekamu namoota seeraan galmaanii yookaan dhaabbilee seeraan galmaanii biyyattii kana keessatti seeraan socho'anii mirga dimokiraasiif falman mirgi namummaa isaan irraa mulqamee mana hidhaa keessa jiran dura baasee diree dimokiraasii guutummaa guutuutti bal'isuudhaan jeequmsi bakkoota adda addaatti dhaabbate kun haal duree tokko malee dhaabbate yeroo sana mariin biyyaalessaa ni adeemsifama ture. Haa ta'uti mootummaan Itoophiyaa kana too hin godhin dura maqaamaaf jecha dantaa siyaasaa fi akkasumas ammoo biyyoota lixaarraa waliigaltee bareedaa uummachuuf jecha komishinii hundeesse ofuma isaa malee wantichi kan haqa qabeessa ta'ee fi kan dhugoome yookaan immoo bu'aa qabaatee kan marii yookaan rakkoo biyya kana keessa jiru kan furu miti. Kanaaf ittiin dhimmiinaa jechuun hayyoonni tarrisni maqaan isaanii gara nama 83 oli karaa fuula Feesbuukii ABO'tiin maxxanee torban kana keessa miidiyaalee hawaasaa fi akkasumas nus daawwattoota keenya biraan gahaa turreerra. Inumaayyuu yakkoota waggootan jahan kana keessa yakka gara jabinaan raawwatame addabaabayii irratti nama rashanuu abbootii gadaa dabalatee haadha ijoollee 9 qaban karaa irratti ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jechuun ajjeesuu qondaala siyaasaa ABO kan dhiyeenyuma kana halkan bakka hoteela keessa ciisan irraa baasanii rashanuu kana dabalatee ragaawwan adda addaa waan jiruuf kun faayidaa waan hin qabneef akkatti hin dhimmine qaamni dhimmi ilaalu keessumaa uummanni Oromoo qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu akka hin hirmaanne inumaa immoo warreen marii biyyaalessaa kan adeemsina jedhanii sochiitti jiranis dhaabbatanii akka of ilaalan yoo mariin biyyaalessaa ta'a jedhamellee haal dureewwan kakkaaman hunda xumuramee gara marii hunda hirmaachisee fi hunda hammatetti akka ce'amuuf waamicha dhiyeessaniiru kun oduu ijoo torbaniiti ture Biqila. Dhaabbileen amantaa torban kana keessa wixinee labsii haaraa kan ministeerri nageenyaa baasee ture irratti komii qaban dhiyeeffataniiti kan isaan jiranii. Ministeerri nageenyaa Itoophiyaa torbanoota darbe kana keessa dhimma amantaa irratti labsii wixinee haaraa kan dhimmoota adda addaa of keessatti qabatee jiru qopheessuusaa ifa godhee ture. Labsicha keessatti gochawwan manneetii amantaatiif dhorkaa ta'an akkasumallee lafa awwaalchaa wajjin wal qabatee akkaataa lafti itti kennamuu qabu irratti kan qajeelfamoonni kan keessatti tarreeffaman ture labsiin qophaa'e suni. Labsichi wixinee keewwattoota 32 fi kutaalee 6tti qoodamee kan dhiyaate yoo ta'u
manneetiin amantaa kaayyoo amantii hundeeffamanii galmaan ga'uutiin alatti sochii adda addaa yeroo taasisan iddoowwan seeraan dhorkamanitti lallaba amantaa adeemsisuu kanneen akka mana barnootaa keessatti dhaabbilee mootummaa keessatti lallaba amantaa yookiin immoo ergaa dhimmoota amantaa wajjin wal qabatan sana dabarsuu maallaqa seeraan alaa sochoosuu amantii kan ofii namni biraan akka dirqamaan fudhatu taasisuu fi kanneen kana fakkaatan wantoota dhorkaa ta'an labsii sana keessatti yookiin immoo wixinee qophaa'e sana keessatti eeramee jira. Wixinee labsii ba'e kana irratti manneetiin amantaa kanneen akka waldaa warra wangeelaa fi mana lubummaa mana maree islaamummaa dabalatee isaan kun mormii isaanii yookiin immoo komii isaanii akka dhiyeeffatan torban darbe kana keessa BBC'n aangawoota yookiin immoo hojii gaggeessitoota dhaabbilee amantaa kanaa wabii godhatee akka gabaasetti komii isaanii kana ministeera nageenyaatti akka xalayaa barreessanii akka beeksisan komii kanas immoo akka ministeerichi keessa deebi'ee akka ilaalu labsiiwwan kun akka deebi'anii sirreeffaman wantoonni amantaa sana keessatti wantoonni dhorkaan kaa'ame kuni loogii kan of keessaa qabu akka ta'e bakkoota hin eeyyamamnetti wangeela barsiisuu kan jedhu yookiin immoo barnoota amantii kan biraas barsiisuu kan jedhu isa kana keessumaa kan komii irratti dhiyeeffate waldaa warra wangeelaati. Waldaa warra wangeelaa akka amantiin keenya akka nu barsiiftutti jedhanii kan isaan ibsanii bakkaan uummanni walitti qabamee jirutti wangeela kana barsiisuu kan jedhu waan jiruu fi isa kana bakka namni jirutti wangeela barsiisuun nu dhorka waan ta'eef labsiin suni inni kun akka deebi'ee sirratu kan jedhu kaasanii jiru. Akkuma beekamus waldaa warra wangeelaa daandii irratti yeroo baay'ee bakkoota uummanni socho'an irratti bakka taaksiitti bakka magaalaa bakka daddaa keessatti bakka uummanni walitti qabamutti yeroo isaan lallaba amantii yookiin immoo lallaba wangeelaa taasisan ni mul'ata. Dhorkaan labsii kana keessatti eerame kun immoo isa kana waan dhorkuu fi inni kun deebi'ee akka sirreeffamu akkasumallee maallaqa daddabarsa seeraan alaa kan jedhu maallaqoota maddi isaanii hin beekamnee fi dhufanii immoo hojiin isaanirra oolan maal akka ta'e kan adda hin baane akka dhorkamudha kan ministeerri nageenyaa kun kan inni baase. Waldaa warra wangeelaa dhimma kanarratti maallaqni deeggarsaan biyyoota adda addaarraa yeroo gara biyya kanaatti dhufu dhaabbilee amantaa biyyoota alaa jiran keessaa yeroo gara biyya kanaatti dhufu wantoota inni irra ooluu danda'u kana jedhanii himuun wantoonni namatti ulfaatan fa'aa jira waan ta'eef kanaafuu dhorkaan akkasii kun sirrii miti loogii qabaachuu danda'a amantiiwwan kan biraaf dhimmi kun akkamitti hojiirra ooluu danda'a kan jedhu shakkii qabnaa kan jedhu dhiyeeffataniiti kan isaan jirani. Labsii haaraa kana keessatti keessumaa gama mana maree dhimmoota islaamummaatiin kan ka'es isaanis mana barnootaa keessatti bakkoota hojii mootummaa keessatti akka bakki kadhannaa amantii yookiin bakki salaatatti salaatamu akka nuuf kennamu gaafachaa jirra waan ta'eef amma immoo utuu nuti gaaffii kana dhiyeessaa jirru wixineen kun qophaa'uunsaa akka isaan mufachiise. Kun immoo labsiin kun sirrii akka hin taane kanaafuu kun sirreeffamuu akka qabu jechuudhaan wantoota baay'eedha kan isaan kaasan dhaabbilee gurguddaa dhaabbilee mootummaa keessatti sababii wantoota amantii wajjin wal qabatan uffannaa fi haala qaama isaanii wajjin wal qabatee areedaa wajjin wal qabatee wantoota ijaaba adda addaa godhachuu wajjin wal qabatee dhaabbilee mootummaa gurguddoo keessatti amantoonni islaamaa yeroo isaan moggeeffaman jira waan ta'eef inni kun iyyuu sirreeffamuu qaba jennee gaafachaa jirra kan jedhudha kan isaan kaasanii. Labsii haaraa kana keessatti wantoonni baay'een eeramaniiru isa kana komii isaanii dhiyeessaniiru gara mariittis akka deemi'an marii irrattis mari'achaa akka jiran inni sirreeffama jennees amantaa qabnaa jechuudhaan kan isaan ibsanii kunis oduu ijoo keenya nuti qabanne keessaa isa tokkodha. Manni maree ministeerotaa wixinee seera paartii siyaasaatti deebi'ee galmaa'u haaromee ilaalaa tureera torban kana keessa. Egaa manni maree ministeerotaa bakka keessumaa paartileen siyaasaa gareen hundaanii qaama yookaan saba tokkoof kan qabsoofna jedhanii karaa seeraatti amananii qawwee lafa kaa'anii yoo gara dirree dimokiraasii karaa nagaan qabsaa'uu barbaadan haalli yookaan seerri karaa itti deebi'anii itti qabsaa'uu danda'an kana dura hin baane ture. Garuu egaa barana yookaan gidduu kana immoo akkaataan dhaabbileen yookaan gareen tokko qaama hidhannootiin kanaan dura falmaa turerraa gara nagaatti deebi'ee hidhannootiin socho'aa ture lafa kaa'ee yookaan immoo sochii humnaan qabsaa'aa ture lafa dhiisee gara karaa nagaatti
deebi'ee karaa nagaan qabsaa'uu barbaadu haalli aanjahu akka qabu manni maree ministeerotaa wixinee seera baaseen gara mana maree bakka bu'ootaatti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseera. Egaa seerri galmee paartilee siyaasaa kan lakkoofsa 1662 muraa 2011 duraan bahee hojiirra jiru gareen siyaasaa boodarra karaa nagaan qabsaa yogguu jedhu deebisee galmeessuu kan dandeessisu keeyyata of keessaa kan hin qabne ture. Haa ta'uutii amma egaa seerri kun ilaalamee ogeessota seeraanis qaamni dhimmi isaa ilaallatus ilaaluudhaan karaa nagaatiin paartiin tokko kan gareen tokko karaa nagaan qabsaa akka danda'u ogaa wixineen seeraa qophaa'ee jira. Kana wal qabatee egaa kana dura paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay waraana waggoota 3 dura mootummaa Itoophiyaa waliin walitti bu'ee wal qabatee manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa paartii kanaan goolessituudha jechuudhaan farrajee ture. Haa ta'uutii ergasiitii beekamtii seerummaa kan hin qabne yookaan immoo boordii filannoo biyyaalessaarraas beekamtii kan hin qabne ture. Egaa wal dhabdee waggoota hedduu booda erga araarri Piriitooriyaa fi Keeniyaatti ta'e booda akkaataatti paartiin adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'ee karaa nagaan qabsaa'u dhabeeti ture. Haa ta'u torban kana keessa immoo dhaabni TPLF kun deebi'ee gara seeraan beekamtii argatee qabsaa'uu akka danda'u murtiin darbuudha. Inuma ammoo kanaan wal qabatee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay murtee manni maree ministeerotaa dhimma paartileen siyaasaa yookaan gareen tokko karaa seeraan galmaa'ee seeraan qabsaa'uu akka danda'utti manni maree wixinee dhiyeesse sana murtoo sirrii fi tarkaanfii gaarii akka ta'e egaa gammachuun fudhateera. Egaa labsiin galmee paartilee siyaasaa naamusa filannoo boordii filannoo biyyaalessaan taliigame paartileen tokko seeraan socho'ee seeraa fi heera mataasaa akkasumas manifeestoo mataasaa qabatee yoo karaa seeraan socho'e deebi'ee carraatti galmaahuu yookaan immoo carraatti seera qabeessu ta'uu isaa bal'aa akka ta'edha. Egaa kanumaan wal qabatee TPLFs deebi'ee karaa seeraan galmaa'uuf akka jiru egaa torban kana keessa beekameera. Boordiin filannoo biyyaalessaas beekamtii kennuuf akka jiru torban kana keessa beeksiseera. Biqilaa kun oduu ijoo torbaniitti ture. Oduu keenya ijoo kan itti aanuuni Boosattitti torban darbe kana keessa akka dhaga'ametti weerara dhibee koleeraatiin lubbuun namootaa akka darbee gabaafameeti jira. Tamsa'ina dhibee koleeraa yeroo adda addaatti kutaalee Oromiyaa keessumaa gara bahaa kanarratti baay'inaan hammaataa ture. Akkasumallee gara kaaba Oromiyaa naannoo Walloo naannoo Baatee fi bakkoota akkasii keessatti baay'inaan kan mul'achaa ture. Torban kana keessas gara baha Shaggar yookiin immoo naannoo Boosettitti weerarri kun mudatee lubbuun namoota 4 akka darbe namoonni 200 ol immoo dhibee kanaan akka qabamanii mana yaalaa akka turanii fi isaan keessaa namoonni hagi muraasni ammallee dhibee kanaan qabamanii yaalamaa akka jiran kanneen 179 ta'an yaalamanii akka mana yaalaa keessaa ba'anii jiran namoonni 58 ta'an immoo mana yaalaa keessatti ammallee dhibee isaanii sana ordoffii yaalaa taasisaa akka jiran akka waliigalaatti immoo namoota 240 irratti argame isaan keessaa daa'imman dabalatee dargaggoota haga umuriin isaanii 23 ta'an namoota 4 akka galaafatedha kan bakka sanarraa kan dhaga'ame karaa itti gaafatamtoota kan waajjira fayyaa aanaa Boosattis karaa jiraattotaas kan ibsame wantootuma wal fakkaataa kana gama biraatiin dhibeen kun naannoo sana keessatti yeroo adda addaatti deddeebi'ee mul'achaa waan turee fi yeroo deddeebi'ee mul'atu kana keessatti xiyyeeffannoon itti kennamuu dhabuudhaan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennuu waan dhabeef dhibeen kun akka inni lubbuu namaa galaafatu taasiseera jechuudhaan kan jiraattonni himatanii gama bulchiinsa fayyaatiin immoo gama itti gaafatama waajjira fayyaa kan aanichaatiin immoo uummannis of eeggannoo taasisuu dadhabuu bokkaan yeroo dheeraa ture gaafa roobuu kosii adda addaa yeroo haree deemuu akkasumallee magaalaa sana keessaa magaalaa Boosat kana keessaa tajaajilli humna ibsaa waan dhabameef tajaajilli humna ibsaa fi kan bishaan immoo walitti hidhatee waan jiruu fi bishaanis waan badeef yeroo dheeraa badee waan turee fi balfi adda addaa akka xuriin adda addaa akka inni kuufamu sana keessatti immoo wantoota foolii ajaa'aa wantoota kana wajjin wal qabatan uumuu isaarraa ka'ee dhibeen kun akka inni babal'ate lubbuu namootaallee akka galaafatedha kan gama bulchiinsa
fayyaatiinis gama jiraattotaanis kan ibsame jechuudha. Akka waliigalaatti garuu dhibeen kun yeroo adda addaatti mul'ata. Garuu dhibee salphaa waanuma salphaa irra mudatee boor dhiifamu jedhamee xiyyeeffannoo guutuun itti kennamuu waan dhabeef yeroo inni lubbuu namaa balleessaa ture jira jechuudha. Baha Oromiyaa godina Harargee keessattis akkasumallee Boosatti keessattis kan ta'e haaluma wal fakkaataatiin dhibeen kun bakkoota adda addaatti lubbuu namaa gaagaa akka jirudha. Akka waliigalaatti kan gabaasa kanarraa hubachuun danda'amu. Mee oduun keenya kan ijoo kan qabannes kan biraanis kana fakkaataa itti fufe. Lubni Balaay Mokonnon mana hidhaa Qiliintootti dhimma isaanii akka hordofan manni murtii federaalaa ajajeera. Egaa maallaqa guddaa doolaara miiliyoona 6 ol ragaa dogoggoraan baasuuf yaaluun shakkamanii kan to'ataman lubni Balaay Mokonnon mana hidhaa Qiliintoo keessa taa'anii dhimma isaanii akka hordofaniif manni murtii federaalaa dhaddacha Lidataa kan dhimmoota yakka malaamaltummaa fi yakkoota seeraa gurguddoo ilaaluu torban kana keessa ibseera. Egaa lubni Balaayin waxabajji gaafa 6 bara 2024 mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti kan dhiyaate yoo ta'u himanni isaanii yakka malaamaltummaan akka ta'edha kan hin dhaga'ame. Dhaddacha sanarratti seeronni yookaan himanni dhiyaate akka fooyya'u karaa abukaattoo isaanii himatanis egaa manni murtii gaaffii himata fooyyessuu dhiyaate kana kufaa taasiseeti jira. Ragaawwan himannaa irratti akka funaanamus egaa akka ajaja dabarsu manni murtichaa ibseera. Bu'uuruma kanaan egaa lubni Balaayin dhimmi isaanii mana hidhaa Qiliintootti taa'anii akka hordofanidha kan inni murteesse. Mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii gaggeessaa itti aanaa kan ta'an egaa lubni Balaay gaafa eebila 24 bara 2024 yaada mana murtiif kennaniin akka gowwoomsamanii yookaan gowwoomanii ani kana keessaa dhimma hin qabu. Gowwoomfameen akkaan waan kanatti seenedha jechuun mana murtiitti himaniiru. Egaa namootaanidha isaan kan isaan gowwoomfamanii gara mooraa Gamtaa Afrikaa deemanii baankii daldala Itoophiyaa damee Gamtaa Afrikaatti dhaqanii qarshii baasuuf soo jedhanii qaamota nageenya naannoo sana jiraniin kan to'atamanii. Egaa oduma wal fakkaatuun yeroo baay'ee hanga mootummaa ministeera nagaa ta'uudhaan deetaa ministeera nagaa duraanii ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taayyee Danda'aasi himata isaan irratti dhiyaate irratti ragaan argamee ragaan dhaggeeffatamuusaa torban kana keessa dhaga'ameeti jira. Egaa seera yakka akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 keewwata 251 muraa caa fi keewwata 257 muraa akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuun kan himataman obbo Taayyeen Danda'a. Akkuma hidhamtoota warra kaanii uffata keelloo hidhamtoonni yeroo beellamaa uffatanii abukaattoo isaanii waliin torban kana keessa isaanis dhaddacha irratti dhiyaataniiru. Egaa mana murtii Lidataatti dhaddacha tokkoffaan dhimmoota heeraa fi seeraa kan ilaalu ragaalee namoota obbo Taayyee Danda'a irratti himataman irratti ragaan namoota lama dhufanii ragaan dhaggeeffatamaa akka ture torban kana keessa dhaga'ameeti jira. Egaa abukaattoonni dhimma kanaa wal qabatee falmaa tures ragaan kun dhageessifamuu danda'eera. Ammas ragaawwan hafanii fi himata ambiraa irratti dhiyaatee wal qabatee manni murtichaa deebi'ee kan ilaalu ta'uusaa asumaanis beellama qabuudha kan dhaga'ame. Egaa gidduu kana hooggantoonni dhaabilee siyaasa adda addaa keessumaa dhimmoota jeequmsa naannoo Amaaraa wal qabatees naannoo Amaaraatti mudatee wal qabatees namoonni baay'ee magaalaa Finfinnees ta'ee naannoo Amaaraa keessaa kallattiidhaan garee hidhatanii socho'an naannoo sanaatti keessa jechuudha. Garee faannoo faana hidhata kan qabanis torban kana keessa mana murtiitti akka dhiyaatan odeessaaleen adda addaa baanii jiru. Kun egaa oduu ijoo torbaniiti. Biqilaa oduu ijoo torbanii kan na cinaa jiru kanumaan haa goolabnu kan sibira yoo jiraate daawwattoota keenya biraan gahee nagaanuudhaan. Oduu ijoo keenya kan xumuraatiin waraanni Itoophiyaa Somaalee keessaa akka ba'u torban darbe keessa dhaga'amee jira. Gama Soomaaliyaatiin ejjennoon jiru yeroon turtii miseensota waraana Itoophiyaa kan Gamtaa Afrikaa jalatti ijaaramuudhaan nageenya Soomaaliyaa kabachiisuudhaaf Soomaaliyaa keessatti bobba'anii jiran yeroon turtii isaanii dhumaa waan jiruufi yeroon turtii isaanii kun akka itti hin fufne gaafa turtii isaanii kana fixatan guutummaatti akka Soomaaliyaa keessaa ba'an gama mootummaa Soomaaliyaatiin akka dhaga'amedha gabaasni baay'ee kan mul'isu. Akkuma hidhattoonni
Al-Shabaab naannoo sana keessatti Somaaliyaa keessatti haleellaa yeroo adda taasisaa yeroo turanitti rakkoo nageenyaa guddaa keessa kan jirtuuf turte Soomaaliyaan rakkoo nageenyaa kana tasgabbeessuudhaaf gamtaan Afrikaa miseensota waraanaa biyyoota adda addaa irraa walitti fuudhuudhaan bakka sana keessatti akka isaan nageenya kabachiisan akka isaan Soomaaliyaan tasgabbooftu akka taasisaniif humna waraanaa bakka sana keessatti bobbaasaniiti kan isaan turani. Haa ta'u garuu hariiroon mootummaa Somaaliyaa fi kan Itoophiyaa waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite booda hariiroon isaanii gara wal dhabdeetti jijjiiramaa waan dhufeef sana hordofuudhaan humnoonni kan waraanaa kan miseensonni waraanaa kan Itoophiyaa kan bakka sana keessa bakkan Somaaliyaa keessa jiran gamtaa Afrikaa jalatti isaan kun akka deebi'anii biyya sana keessa ba'an turtii isaanii akka hin dheereffamnedha kan gama Soomaaliyaatiin kan dhaga'ame kan biyyoota biroo garuu biyyoota akka Burundii fa'aa kan naannoo sana keessatti nageenya kabachiisuudhaaf ergama kan gamtaa Afrikaa jala ramadamanii jiran akka tursiifaman barbaannaa jechuudhaan kan Soomaaliyaan ibsite isaan akka turanii ni barbaanna garuu kan Itoophiyaa akka guutummaa guutuutti akka gadhiisanii akka ba'an murteessineerraa kan jedhudha kan aangawoonni Soomaaliyaa kan isaan ibsan. Kana wajjin wal qabatee Ameerikaanis yaada itti laattee yaadni sun rakkoon naannoo Soomaaliyaa biyya Soomaaliyaa keessa rakkoon jiru kun akka tasgabbaa'u nageenya naannoo sanaatiif mootummaan Soomaaliyaa xiyyeeffannoo akka kennu gaafatamummaa akka fudhatu kanaafuu humni waraanaa sun achi keessaa ba'uun nageenya Soomaaliyaaf yaaddessaa ta'uu waan danda'uuf kanaafuu nageenya naannoo sanaa akka tasgabbeessu mootummaa Soomaaliyaa akeekkachiisee jira jechuudha Ameerikaan. Gama biraatiin Soomaaliyaan egaa torban kana keessa miseensa mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uudhaan filatamtee jirti waggaa 2 fi waggoota 50 booda deebitee miseensa mana maree nageenyaa kana ta'uu isheeti. Gama karaa biraa dhimmi kun immoo hariiroo dippiloomaasii Soomaaliyaan biyyoota adda addaa waliin qabdu addunyaa wajjin qabdu akkasumallee miseensota mana maree nageenyaa 15 sana wajjin hariiroo isheen qabdu hariiroo fooyya'aa qabaachuu dandeessi waan ta'eef hariiroo dippiloomaasii Soomaaliyaan biyyoota kaa waliin qabdu fooyya'uu danda'a kan jedhu yaadni irratti kennamaa jira. Kanaan dura Soomaaliyaan uggura jala turte waggoota 30 darbanii fi meeshaa waraanaa akka fayyadama meeshaa waraanaa irratti meeshaa waraanaa gurguddaa wantoota kana wajjin wal qabatee manni maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii uggura irra kaa'ee ture. Uggura sana baatiiwwan muraasa dura irraa kaasee jira. Karaa tokko mootummaan Soomaaliyaa hariiroo dippiloomaasii biyyoota addunyaa waliin torfachaa yeroo jirutti keessoo isaatiin immoo rakkoo guddaa keessa yeroo jiru kan duraan bulchiinsa Soomaaliyaa jala jiraachuu isaanii addunyaan beektu kan isaan immoo gam tokkoon of danda'anii gam tokkoon Soomaaliyaatti hirkatanii kan jiraatan akka Puntland kan immoo guutummaatti biyya walabaa jettee of labsitu Somaliland bara kana keessa immoo guutummaatti walabummaa isaanii labsanii nuti kana booda biyya walabaadha hariiroo keenyas biyyoota addunyaa wajjin of dandeenyee taasifanna malee Soomaaliyaatti hirkannu jechuudhaan yeroo isaan ibsaa jiran kana keessatti ammallee nageenyi Soomaaliyaa keessaa yeroo inni yaaddessaa ta'aa jirutu jira jechuudha. Egaa kabajamoo daawwattoota Oromiyaa News Network oduun keenya ijoo kan torban kanaaf qopheeffanne kan haga ammaatti kan isin waliin ture an Biqilaa Amanuu akkasumallee waa'ee lakkoo Baalii Naccoo ogeessa kaameraa keenyaaf Taamuu Abarraa waliin ta'uudhaan nagaan tura.